Assalaamu alaykum obbolaa Islaamaa Ramadaana geenye baatii araaramaa alhamdulillaahi galanni kan rabbii dilii nurraa dhiqee nuufaa ibsu qalbii. Baatii Ramadaanaa bagatti geeysanii ittiin nu geera galata rahmaanii guyyoota gabaabaa kan dhufu waggaanii ayyaamal ma'duudaat ja'a quraanini guyyoota muraasaa jechuudha hiikninii. Daldala nuuf milkii as keessa nuuf jiraa hojitti jarjaraa hin taa'inaa biraa. Jiini Ramadaanaa ji'a jijjiiramaatii tapha adda addatti yeroo gubuu dhiisaatii jimasaa fixuu dhiisaafirraa qamaatii ji'a kana keessa barbaachisaan qaraati. Baatii barakaatii ji'a araaramaa kheyrii wal dorgomuutu nurraa eegamaa fadlii isiin qabdu haa isinii himu garii miindaa isii namni hin beeku kamuu. Baatii tana guutuu ati rabbiif soomuu miindaan siif qophaa'e hanganan jedhamuu rabbi malee hin beeku ilmi namaa kamuu. Laylatul qadriifaa caaltuu baatii kumaa ji'a kana qofa keeysatti argamaa qiyaamul leeylii dhaabbachuutti cima. Quraani rabbal aalaa baatii tana bu'ee ji'a kana keeysa ifaan ardii bahee baatii tana qofa shayxaanni hidhama torban jahannamiis amma qollofama. Qilleensi sharriidhaa qilit tokkon ja'uu eega foolee miskii caaltu kan urgaa'uu ulaalee kheyriiti kan banaa tattaa'u hin wallaalin ati ol seentee gattaa'u hin wallaalin ati ol seentee gattaa'u. Ji'a kana malee hin jirtu taraawwiin hanga waggaa dhufu deebituu naannawwiin of dagattee milkii tana of hin dhoowwin hedduutu godaane osoo eeguu hawwiin. Osoo ittiin gayin dhufee fi qadarrii akkasitti deeme dhaqee ganda qabrii akkas ta'uu mala keenyallee fuuldurri Ramadaana dhufu ni eeynamoon eeynu rabbii keenya malee tokkoon keenya hin beeynu. Alhamdulillaahi kanarraan moo geenye kheyrirraa dagamnee akka biran teenye hojiin saffisaadhaa dhaamsa waliif keenye. Soommanni kan ta'eef nurratti dirqamaa akka qulqulleessuufi dhiqee dilii namaa malee rabbiin nutti hin taane haajamaa. Beeytal ma'amuumii jira sabaa fooqa samaa baay'inni maleeyikaa 70,000 achi keeysan rabbiif guyya sujuudama. Isaanitti illee haajameetii miti dirqamarra kaa'e uumama isaati. Hulaan warra soomaa baaburrayyaan jettii rabbiitu qopheeysee gabrootan isaati. Nu haa godhu warra baaburrayyaan seenuu kheyrii tana saammannee haa milkaa'uu feenu kheyritti wal yaamnee toltuun haa wal feenu. Assalaamu alaykum asuman dhaabbadhee yaada kiyyaarra kanaan goolabadhee salaamtaa jaalalaa isinit dhaammadhee. Ikhwaanii fillaahi rabbi jechaan ani isin jaaladhee.